utuu dandeesse galgala tokkotti abaartee kiristaana shaadaa qabsiiftaa. Maal godheeyyuu maaliif abaaree dhabaasi jammiru ko abaarsi ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam abaarsa nu dhawwaniiru nuti. Alhamdulillah amma wanna jette ayye amma isa kana irratti ati Yesuus beelawee eegasani muka abaaree jette Yesuus ajjeesuu naaf idi siin jennaan kana naaf iddeessa. Abaaree gosse moo gossini kana duwitti naa fudhadhu. Maal abaaree goysuu maal anu goysuu hin danda'a abaaree. Eeshi muka tokko muka miniiti raafuma lafarratti biqiltee jirtu abaarii gosinaa agarsiisi. Maal nagoota jedhee Yesuus nyaata irraa dhabee jennaan abaare an maal nagoota jedhee abaare Yesuus nyaata dhabee abaare an maal nagoota jedhee abaare kanuma firiin godhanne abaarii gosinatti agarsiisati dhuguma. Lafaa kee abaara maal nagoota jedhee abaare Yesuus nyaata irraa dhabee jennaan abaare an maal nagoota jedhee abaare. Calluma hedhiiti ati immoo amantii makeen ilaalaatii abaarii ma gosi calluma hedhiiti. Maal jechuudha maal jedhe calluma jedhee abaariin maaliin isa Yesuus calluma jedhee muka argee abaaraa deeme moo. Ajjeesuu hin danda'u dhaarta biti akka ajjeesuu danda'u kokunoo asitti sitti ajjeesuu naaf iti siin jedhe ajjeesuu kan jedhan waan lubbuu qabu siin jedhe bara waan lubbuu qabu ajjeesuu naaf iti siin jedhe. Waayee obboleessa. Muka abaaruu waan guddaadhasa muka abaaree jedhetti fidda sannagaa qabda mataan kan kee Yesuus beelaa waan nyaataa irra dhabee jennaan abaare. Ishi lubbuu kan qabu gurguddaa mamitiitii meetiitiisuma abaariitii ajjeesinaa agarsiisme. Qoy maa namni abbootiin keenya nama karaa xincaa gogee dhee abaaree dhukkubsataan jiru namni katti xincaa dhabee bogogee. Lakkii bono dammoo Yesuus aaree dallaneetu malee ustaata waloo maal godhe daniitu mukatti dallanu maal godhe manni waan waaqayyo uume maal taate hin danda'u ka aboo isaas hin qabu waan ta'eef gochuu hin danda'u. Utuutti dallane jechuudha utuu amantii qaba ta'ee utuu hin danda'a ta'ee kiristaana abaaree lafarraa barreessa ustaasa wal guyyaa tokko. Gaaf sana laalta gaafa mukarraa barbaadee dhabe sana abaaree si garsiisa amma garuu waan barbaadee dhabe hin qabu. Utuu dandeesse galgala tokkotti abaartee kiristaana shaadaa qabsiiftaa. Maal godheeyyuu maaliif abaaree dhabaasi jammiru ko abaarsi ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam abaarsa nu dhawwaniiru nuti waan abaarro dhorkaadha abaarsa raafa gaafatan jedhaniiru ayyee musliimoonni akkasii maal gocha abaarra abaarsi dhorkaa nu dhorkeera Rabbi subhanahu wa ta'ala maaf abaarra muka irraa abaarru kana namni gaaddisa godhatee jala taa'a maaliif abaarra muka aboon qabdanii nyaata maaliif abaarra nuti. Aboo abaartanii gosuun qabdanii. Nu warra eebbisu malee warra abaaru obboleessa koo. Tusaa itti ufaati bakka dubbachuu itti wanneere. Isuma abaaree gosuun eebbisuu danda'a. Ati wanni siin jedhani ati bakka kanatti Yesuus beelawee abaare Yesuus beela nyaata irraa dhabe wagguu beela'u kana waan si gaafa dhachumaanu wagguu beela'u san Yesuus maal isaattu beela'e maaliif beela'e osoo waaqa ta'ee jiru. Iddoo kanatti immoo inni koo ani fakkeenyaaf hin fide malee barsiisuu fi namoota barsiisuu fi malee iddoo kanatti kan inni dubbataa jiru iyyuu akka hiika macaafa qulqulluutti namni isa duukaa hin buune namni Kiristoos duukaa hin buune namni ija gaarii hin qabu namni ija gaarii hin qabne immoo jireenya bara baraa hin qabu. Maaliif beela'ee siin jedhe waan jireenyaatiif waan jireenya minamileeshin sanii. Maaliif beelawee siin jedhe egaa waaqa ta'e maaliif beela waaqni ni beelawaa dur. Hiika isaan sitti maa jira obboleessu hiika isaan sitti maa jira. Maaliif beelee siin jedhe hiika isaa maal natti himta isaa beelee jechuun hiika barbaachisaa kun. Maaliif beelee Yesuus. Na dhaggeeffadhu ani aboonni qabu sitti muuf jedhee ta'e malee iddoo kanatti fakkeenyaan barsiisuuf jedheeti. Aboo maal aboo sagada keessaa gataatti natti himtamu Yesuus maaliif beelawee. Sitti maan jiraame hin beelofne fakkeenyaan barsiisuuf jedheetii siin jechaa jiraan. Hin beelofne maal macaafa kan kee mormitamu hin beelofne naan jedhasa beelawee jedha macaafni. Jira gooftaan. Oh. Macaafni beelawee jedha tammoo beelofne naan jettaan argamu maami fayyaan kee jiruun kan kee akkam. Maaliif akkas jedhame jedhii gaafadhu kaawwal. Maaliif akkas jedhame maaf siin jedha maal beelawee jedhee barreesse anaaf jedha anatu jedhee barreesse. Maal beelee? Maaf jedhee barreesse. Yesuus beelawee hin beelawee eega sani muka kanarraa nyaata argadhaa laata jedhee deemee jedha. Yesuus beelawee jedha maaliif beelawee erga waaqa ta'eeyyi jedhe. Ayyee. Yesuus waan beelee. Waan garaatti gadi lixu yookaanis immoo wanta fooniif ta'utu hin ta'ini dhugaa barbaadan. Yesuus nama isaa fi
Barumsa kun barsiisadha. Macaafa kan keerra haqneetiin amma waan jettu kanatti galmeessin ammoo Maarqos hin darbine. Maarqos beelaweetii waan nyaataa barbaade jedhe. Atamoo an biraa dubbachuu jirta. Maal jechuudha? Inni sirriidha. Yesus isinitti himneerra.